كيف سلمان تكلم من الرتفون يا ربي قيامي ومتقنا دعائنا قدا يا بنت سنين جد دعاء ما قفنا قدامي لا لم يكسي فقط والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسة كم نقفك أبداني جرتاني فيديو براتين تبيني دوفني زرا كمين نفترتني نجا فياك أبداني الحمد لله رب العالمين نتنجا الحمد لله نجرا. say hi guys. Hi guys. قصص أكم تستنى جا فيا دادي أكم تستنى كما ننشكر يعني بيهو جتي نجا فيا داين زرا كن والله الحمد لله. جيريني كنو إيجا نيروبي دفتة جتودا باتي ميكا ما متى ميكا دكوا بيجرين باتي متى متى متي ويا أفرفادا مي ويا فرانكا كيساتي نيروبي تنامي أكمل تجرتي نيروبي بايد السادة سكوب الدمون هاي سودان وانا نتجالا بوليتيكي يركو كيا باي كمدي باي جالدا نا isi walidi Nairobi ni duru ma jette akkuma dhageettanitti jechuudha. Ani sedduu gammadee dhufu kan keetinii like akkisiin itti dhufte sulleen hedduu na gammachiise. Inni moorii guddaadha kanaaf ta'e jechuudha. Garuu ramadaana keessa dhuftee wanni heddu isiin ramadaana keessa dhuftee waa akmala miidhamu jirti. Anni soomana isiin hin soomantu jechuudha. Wanni sun xiqqoo ni ulfaata. Sulumana tulfaati Mee ayyee mee arra namni hedduun obboleettiin tantee hedduu si jaalatanii hedduu si kabajanii hedduu bakka guddaa siif qabanii jechuudha. Asumaanuu hedduu galatoomaa warri gammachuu xiyyaanaaf gammaddanii warri akka wanni kun milkaa'usi abbaa warra xiyyarraa eegaliitii harka keessaa qabdanii akkasumas hiriyootaa fi saahiboota hundi keessaniyyuuni jazaa keessan rabbi saniif haa kaffaluuti saniin jedha. Hedduu takkanaaf galatoomaan alleeni guyyaa takka nama akkas nama gammachiisu keessaa rabbi naa godhu jedhetii yaada. Maal hennaani namni waan gaarii irratti wal sappoortuu akkas wal bira dhaabatanii wal wanni jechuus waan guddaadha. Hedduu takkanaaf galatoomaan saniin jedha. Arra jechuudha. Namni hin beekne obboleettiitti kiristaana ani musliima mee islaamummaa tan akkam agartee ka jedhu mee gaafii takka gaafannaa ilaalcha isiin islaamummaa illee qabdu asumaanii baruu waan fedhuu fi mee waan takka gaafannaa waan qaanfachuun alatti waan nu deebistan ilaallaa jechuudha. Mee islaamummaa kun akkamitti agartee? Islaamumaan bareedaadha. Sitti haifuu sun ta'inu amantaa nama hundaatuyyuu kabaja. Maaliif jennaan Itoophiyaa keessa jirra mire na kiristaanas ortodoksiis ture duraanii pheenxees sammaan tan ammoo pirootestaantii. Garuu obboleettiin kiyya ammoo musliima. Na musliimas baay'ee jaaladha. Saahiboota kiyya hedduun musliima. Diqqeena jalqabee kilaasa isaatii waliin barannus na waan islaamummaa musliima kana hedduu beeka. Sa'aatii warri soomananii mana warraatti furuun deemaa maal waan hedduu arginu dadhee na ammas obboleettiin kiyyas musliima. Anis baay'een jaaladha. Rispeektii guddaa qabaaf jechuudha. Ayyee kun akkuma deebi'ee jira jechuudha. Islaamummaa keessa wanni like girri jedhee gaafisi ta'u maali like bakka ani jiraami amma wanni isaanii kun akka malee na gammachiisaa takkidas na jedhaa ka keessaa jettu ni jira. Islaamummaa keessa wanni baay'ee na gammachiisu. Aslaalaa haadha waa qaafatu yoo ta'e. Islaamummaa keessa wanni baay'ee na gammachiisu sa'aatii uffata warra uffata akkatti uffatanii sun baay'een jaaladha. Sa'aatii soomanis ji'atti waggaatti gaafa tokkoomi baay'ee wal gargaaranii in argaa nama hin qabnes wal bira cinaa dhaabbatanii soomana hanan soomanii waan sulee baay'een irra jaaladha. Innaa tokkoffaa immoo jechuun akka amantaa birattis ortodoksii keessatti pirootestaansii keessalleetti
amantaa mana kiristaanaa yoo jiraate mana an fakkeenyaa fi cheerchii tokko yoo deemne tokkochuma sim deemta. Innaa mana amantaa islaamaa keessatti waan akka malee jechuun irra jaaladhu masgida kamiyyuu keessatti jechuun obsiina masgidii kana kan itti onnee dhoottee dhaabbatan qabdu bakka deemte hundaatti yaadi himaali bakka hundattu masgida hundarratti yaada takkaattu jechuun waan takkaattu dubbatamaa natti fakkaata. Kanaafuu garaagarummaan qabanii bakkuma arganitti salaatanii masgida kanas kaanis jedhanii kun kiyyaa kun kanamaati minaamin jedhanii waan sun baay'ee irra jaaladha. Wanni sun dhuguma amma ortodoksii keessattis wanni jiru like pheenta keessattis mana amantaa like Deemtu jira. kan deemanii jiranii yaadadha. Garuu islaamummaa keessatti masgida hedduun deema. Masgida Naayiroobii keessa jiru kan hin deebiin irruma muraasa jedheeti yaada. Masgida hedduun deema. Like maal jennaan salaatuuf hin deema, du'aa godhachuuf hin deema. So manni rabbii manuma rabbiiti bakka hundattu. Hundinuu manuma rabbiiti sanii galee. So okay sun dasisi jedhaa jechuu. Sunii fi kan malee intala akkas du'aa isii gootu. Du'aa gootu jira. Baay'ee keessi jira. Gammadaa jechuun sa'aatii akkas maani yoo walitti qabamnu maalii kana du'aa godhannaa rabbi keenyarraa waa kadhannaa isarraa waa fudhannaa. So wanni sun dasisi jedha. Waan sun akka malee laakii godhee jira. Okay, akkuma dhageettanitti wanni si gammachiisu kana okay wanni qirrisi jedhu like wanni kun islaamummaa keessa afuu qabaa wanni atiin jettu ni jira. Bungaaf jajjabaa. No, rakkoo qab like just yaada kan keetti baraatiin yaatama amantaa biroo keessa jirta. So like islaamummaa keessatti yoo dhufuu kan feetu ta'eyyuu like wanni kun waan jiruuf islaamummaa kana hin fedhu jettee wanni atiin irraachuuf qabdu ni jira. Agammaatti hin jiru. So amantaa kana akkamiin ilaalta? Amantaa bareedaadha moo amantaan kun amantaa sirriitii miti jettama? Kan murteessuu fi abbaa keessa jirutu beeka. Akka alaatti ilaalutti akkuma sanitti mee waan irra jaaladhu qaba. Wanta sun darbe ammoo keessa isa hin beeku akkas jedhee faraduus hin danda'u jechuudha. Okay. Itti galatoomii. Anis nin kabajaa fi baay'ee hedduu takka waan faamiliin kiyya adda isaan godhanii faamilii biroo irra jedhee yaadu hedduu understand nama godhan hedduu nama hubatanii ni yaadata yeroo jalqaba musliima ta'uuf gara keessan dhufee niin taa'ee galgalaa ni yaadadha buna daffisee maal jedhee mana keessatti islaamummaatti seenuu fedha amantii kanatti hin galu fedha yeroo nan jedhu like Pozitiivii deebiin ta'e takka hin jiru. Amata 18 yoo geesse amantaa feete hordofuu mirga qabda. Maalinnaa waa hunda adda baafattee jirtaa, bartee jirtaa. So naaf ta'a jettee eegiitti amantee amantaa sana akka ittiin itti seentu sappoortii godhanii jechuudha. So san hedduu takka dasdidhaa wanni sun jechuudha. Waaziriin keessumatti waan amantaa kanarratti taqaamumaan akkasiin qabachuun hin muru. Gaafas waan siin jedheen qabattu hunda'uun mana keenya keessa ortodoksiin jira, Pheenxeenis jirti. Amma bakka ati musliim taanaan ammoo bakka musliimas hin qabna. Akkas jedheeni abbaan keenya guddoo understand namuudha. Nama hubatan nama hubatu takka. So kanaafiyyuu mee har'a jeerii waan takka yaalchisuu fedha. Maanii garuu. Maal yoo jettanii waan ofii jaalattan takka namaanis ni jaalattanii waan ofii feetan takka namaanis ni feetanii maal jennaan dirqama waan jaaladhu takka isaaniinis ni jaaladhaa jechuudha. Nyaata bareedaa yoo nyaatanii nyaata sana akka namni saffeetan tokkollee nyaatu numa feetan akkasiimi. So akkasuma anis amantaa islaamaa kana hangaan itti seenee hangaan argee wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin amantaa hedduu jaaladhee hedduu osoo isii qofaa miti jechuun uummanni amantaa kana keessa hin jirre hundinuu sila amantaa kana dhufanii karaa kana deemanii hedduu takkaan gammadaa jechuudha. So mee Saatii quraan faasii qara'u maal jedhu sana maaltu si dhaga'ama? Quraana naa qaraati. Dhugaa dubbachuu fi jechuun quraan akkas qabattee jechuun hin baratti jedhee yaadne garuu quraan naa qaraa turte.
Na warruma masgida keessatti masgidii baay'ee wallahi na beektaa achitti na dhageena waan warri jedhan Masgidaa fi cherchinis walum cinaa jira man keenyatti dhiyaata waan guyyaa gumaataa jedhan waan hundaa'inu dhagaa na akkuma warra sun naa jettee naa yaabsadhe yaa namni hundumtuu amantaa keessa jiru keessatti jabaatee dhaabbachuu qaba jedhee yaada. Kanaafuu akka malee na gammachiisee jira jechuudha. Amantaatti akkas fixanuu kiyya addunyaa jala deemuu dhabuun kiyya suusi gammachiise. Baay'ee na gammachiise. Waan hunda gadhee baay'ee reefu qabne waan islaamummaa keessaa kun maaliif ta'a jedhee gaafii ta'u tokko qabadhe yaadattee jechuudha. Okay. Amma fakkeenyaaf jaarsii sa'aatii jechuun amma ibsaan si fuudhemi. Amma soo nama bira fuudhuu baate dhasinneedha. Garuu islaamummaa keessatti akka dhagayetti nama torba fuudhuu danda'anii. Ani hin beeku akkas jedhani. Jechuun waan hin dhageen beeku. Soo akka ibsu namaan takka dhibina irratti fuudhe. Okay, jechuun isaan beektee akka shariyaan ayyamtuun jira. Beektee waan takka amma ibsaan asirratti alaasitti fuudhee asumatti immoo jaartii biroo fuudhu akkasii osoo hin taane ulaagaalee jaartii afur akka inni itti fuudhu hayyamaniitu jira. Siigalee ulaagaalee sana yoo ka guutu ta'e anarraallee homaa hin hirdhatu. Siigalee haqa kiyyaaf kanama sana eegii walii hin dhiibini. Sun homaa rakkoo hin qabu. Garuu eegii anaafisii walqixatti hin laallee ta'e immoo sana inni nu irraa gaafatamaa jechuudha. Qabu inni fuudhuu qabu. Qabu dhageessanii gurri kan calaa'u. Alaabaa ta'ee islaamummaatti rabbi si fidee inshaallah akkasi fidu abdii guddaan qaba. Yoo islaamummaa dhufte. So guys akkuma agartaniin ilaalchi jeerinii amantaa keenyaaf qabdu kana fakkaataa jechuudha. So amma jechuudha. Wata kaaniin qopheesseef jira jechuudha. Waan qopheesseef surpriseidha. Surprise sana dura akka ayyee jettee gootuuf hin goone dura promise anaa galtuuti. Yoo si promise naa galtee booda waan sana godha akkuma agartanii qilleessillee hedduun dhibuu jira. So waan sana naa godhuudhaaf waadanaas senta. Maali garuu? Jechuun inshallah jechuun akkam akka jirtu waan laalu fedhuufin. Sanas inshallah sumaanin jedha gizumata kan nama kana akkan ta'e jechuun hin dandeessanii. So osoo islaamtaan niin gammada waan akkas jaaladhuuf akkaan bakka guddaa si qabu ni beekta. So karaa kanas yoo dhuftes daranuu ta'a malee jaalallee asii qabsuun gadi hin ta'u. Garana nyaachuu beeti. So ayyee waan ammaa tan naa godhin jedhu kana naa godhu ni deemta. Waadaan iseen waan danda'u taana waan dandeessu taana ni godhu. Ni dandeessaa namummaa fayyamtee jennaani akkam akka ta'e jechaa jirsan laalu sirraa waan. Bismillah ishee. Wallahi amma tabara heessa deemtu wallahi amma osoo hin taane manuma sa'aatii achi jirtuyyuu hiriyoonni isii hedduun waan akkas jiraniif naada waltifa soomana hin furre naan jette Itoophiyaa fi Keeniyaa walqixa hin furtu soomana isaanitti qishuu nu duraa furaa jechuudha. Waan sana hunda ni gaafata agas hunda beetti jechuudha. So ayyee waadaan ni galta. Kanuma keessatti gaafa tokko bitta waan ta'e sanitti hima. Hawaasa keessa osoo yaanu ijoollee saahiba kiyya kasaniin jedhisu waliin soomanaa alatti furraa jedhanii osoo yaanu shaara biffadhee lakki musliimummaa fakkaadha. Warruma wajjin deeme mana musliima deemu jira surra heewwadhoo deema. Innaani in azaananidhaan. Azaanan gara irratti ijoollee makiina keessa jirtu timiree sadii fudhatanii sa'aatii soomana furan. An tokko fudhanna maani naani dhigaru sunna Allora nyaachiftee sadii fudhatte. Okay, ati musliimummaa fakkaatee natti itti fakkaadheetiin warri illee fudhatanii soomana furanii nanna dura qabe. Naan tokko firii tokko keessa fudhadhaan hin na'eef. Waaw mudanna hedduu takkaddas jedhudha. Mee gara itti yaanu taateef nuti sooma ta'aa galtee jirta. Ayyee kan naaf qabe. Waan asitti qopheessite kan jira. Ijaaba kana uffattee akkam akka jirtu laaluufidha.
akkam irraa bareedaa moo irraa jechuun nama hundaa ni bareedaa innoo beekaa sattarachuun nama hundarraa nama caala nama bareechaa jechuudha. So mee yoo ijaaba uffatte akkam akka jirtu isaanillee immoo hubatti jala sappuurti naaf gootanii inshallah yeroo xiqqoo keessatti dhibbinnu gooneet islaamummaa keessaa finna inshallah. Ayyaa maanta proomisi seentee jirtu proomisi diibuun ni danda'ama. Namshii ta'ee keewwachuu dandeessi. Ay natti si uffisaame. Yaa rabbii yaa. Asuma Rabbiin nama jaalatu hundayyuu ni tolchaa jechuun nama jaalatu. Anan dhukkubsirri mataa. Kaza ka ilahaan ililaa guuta. Allah yaa. Dhukkuba risuu jirtu fakkaata. Baay'ee koomenti jalatti dhugum dubbadha dhugum kanarra bareedu. Reefuna argitaniimi? Obsi qofa hin deeggarina yaa. Anis baay'ee san jaaladha. Obsee qofa osoo hin taane islaamummaadhaa bartuun nama ta'a. Walla mataa yana ukkaama. Wai haasirri subbisa eegniin sa'aatiin obsa qabaadhu fa'a. Maazariin akkana deemnan tureenuma jettee maruma. Allah ani dekat yaanji macam kita ya fe. Arra ilalle walitti naqamte beelti naa. Eegisii obsa qabaadhaan ofii uffachuu malee beektee nama uffisuu kan danda'u. Oh Somali fakkaata wallah. Mashallah. Keessaan hidhatanii siida. Keessan hidhachuu alaan hidhachuun malee isaa garuu. Warra laan hidhata argee bitta. Qabni akka uffadhu. Waaw 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 wallahi itti sirraa bareeda. Wuyya buleetti yaa rabbiin gara diina kana siyaa fidate yaa buleetti. Amiin jedhe. Amiin jedhe. Alam laalu jiree. Jaalatte? Bareedni. Harkiis harki kana. Bareedni. Waaw. Wallahi viidiyoo caala deemmoo yoo lafatti argitan maashaallah wallahi billahi ilaalame. Yaa rabbi qiyyamee uummata kana du'aa naa godha yaa bunatti saniin jedhe du'auma qofa naa godhame laalame akkasii fakkaatti wallahi araba naa fakkaatti yaa biftiti yaa akkanuma silaafti. Akkuma kana fadhee. Wallahi billahi sila akkanuma. Cinqamtu jechuun kamii biratti. Inni ulfaatame inni ulfaatu garuu wallahi jechuun akkam bakka yoo cufte hedduu takka kabajaa qabdaa. Hedduu takka namni kabajaa siif qabaa. Jechuun uffata keessan kanarraa baay'ee jaalladha. Garuu namuu dhiqeenya keerra kaase. Yaa isin by the way ani duraanumayyuu irraayyuu islaana kana hedduun jaalladha ni beekti isiinuu islaama kana hedduun jaalladha. Yaa masgida keessa hunda taayitiin oranjii yeroo ramadaana gurgurachuu ture. Achi keessa seeneetiin Allahu Akbar jedhanii keelii takka biri takkaan gurgurachuu ture. Like dhokattii seenti baay'ee. Hedduu. Oranjii bataaf deemtee gurguratti. Guyyaa himteellee na tumsiistee ni qabdi. Himee tumsiisee baay'ee. Wallahi himee maashaallah jedhaati. Koomenti jalatti naaf katabaa isaniin jedhaa gaayis hedduu takkaan gammadee yaa rabbi xiyyaa akkanumatti waliin nu bareecha akkana bareechite akkana jaalatte akkana filatte akka karaa hankeerraan na fidatte kanatti. Jaarul maali? Obboleeyyan tiyyallee akkasuma maatii kiyya guutuu yaa rabbi kiyya akka karaa kanan naa fiddu abdii guddaa sirraa qaba. Hanga ammaatti illee wallahi rabbi kiyyarraa waa takka kadhadhee hin dhabne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tanas xiqqoon immoo turti malee akkasiin taatu numaan beeka inshaallah. So guys ilaalchi namni takka jechuun koomenti takka yoon ilaalu
akkasiin kabajaa islaamummaa hin qabne mee bijettanii yoo hayaaddan ta'e akkasiin ilaalchisiin amantaa musliimaatii fi yookaan takki amantaa keenyaa qabdu kana akka isan bartan waan fedheefin akkasuma barnoota isanii ta'a jedhee waan yaadeefin isanii fidee dhufee jechuudha. Itti takka galatooma waan nu hordoftaniif waan nu jaalattaniif illee itti takka galatooma. Akkasuma immoo koomentii jalatti mee itti naafatamaan isaniin jedha yaa obboleetti biyya tana akkamitti akka naaf simattanii akkamitti akka fituu qabnu koomentii jalatti qac naa godha saniin jedha. Fakkii baay'een jaaladha. Yeroo siin piraank na gootus waan isaan koomentii jalatti barreessitan beekanna hedduun isaan jaaladha. Baay'ee isaan kabajaa naa jiraadha. So guys, like, share, subscribe gochuu hin dagatina isaniin jenna hedduu san jaalana hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, mashallah.